osoo isin hin beekin footoo fi faayilii isin akka ija keessanitti eegdan yoo isin jalaa dallatame yookaan haqame maal gootu? Viidiyoo kana keessatti maloota ittiin footoo fi faayila silkii irraa isin jalaa badeeffachuu dandeessan isteeppiidhaan isin agarsiisa. Dhumarratti immoo aappii footoon keessan akka tasumaayyuu hin banne isin gargaaruun isin agarsiisa. San dura ammoo laayikiin baay'ee xiqqaata waan ta'eef viidiyoo kana laayikii gochuudhaan eegalaa. Chaanala barumsa adda addaa irraa argattan kan ammoo sabskiraayib godhaa isiniin jechaa amma garuma viidiyoottiin isin dabarsa. Egaa daawwattoota footoo silkii irraa bade deebisuudhaaf maloota afurii wal duraa duubaan isinitti himaa. Footoo silkii irraa yeroo kamiyyuu bade jechuun waggaas ta'uu danda'a, ji'as ta'uu danda'a, ji'a lama ta'uu danda'a, ji'a ja'a ta'uu danda'a. Yeroo kamiyyuu footoo isin jalaa bade deeffachuudhaaf malaan afuraffaadhaatti isinitti himu kana fayyadamtanii malli inni afuraffaadha. Footoo yeroo kamiyyuu isin jalaa bade kan ittiin deeffattanidha waan ta'eef viidiyoo hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaadha. Malli inni jalqaba kan ittiin footoo keessan yookaan immoo footoo dileet isin jalaa ta'e footoo akka tasaa dileet isin jalaa ta'e ittiin deeffattan Google Footoo jedhama. Aappii Google Footoo jedhamu fayyadamuudhaan deeffattanii aappiin Google Footoo jedhamu kun silkiiwwan baay'ee waliin dhufa. Silkiin keessan aappii Google Footoo jedhamu kana yoo qabaachuu baatte gara Play Store deemuudhaan aappii Google Footoo jedhamu kana buufachuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma isin agartan kana gara Play Store seeneetiin haala kanaan bakka sarchii kanarra gattu qadhaa. Bakka sarchii kanarra eegaan gattu qadhee booda Google Footoo jeetiin itti barreessaa jechuudha. Yeroon Google Footoo jee itti barreessu haala kanaan naa dhufaa irraan gattu qadhaa. Yeroon irra gattu qadhu akkuma isin agartan kanatti Google Footoo kan jedhamu aappii kana naaf fiddii jechuudha. Aappii jalqaba irratti argamu kana naaf fiddii. Kanaaf aappii kana irra gattu qachuudhaan install godhachuu dandeessu jechuudha. Aappii kana duraaniin qaba install godhadheetiin jira waan ta'eef amma gara silkii kiyyaatti deebi'eetiin silkii kiyya irraa gara aappii kanaa seenna jechuudha. Akkuma agartan kana aappiin kana fakkaata. Haala kanaan irra gattu qadhaa jechuudha. Haala kanaan yeroon irra gattu qadhu akkuma isin agartan kanatti haala kanaan naa baasa jechuudha footoo tiyya. Haala isin agartan kanaan footoo tiyya naa baasa. Yeroo naa baasu haala kanaan isinii fida. Kanaaf footoo isin jalaa bade deeffachuudhaaf maal gootanii collection bakka jiru kanaatu jira. Akkuma isin agartan kana gara jalaa kanaa collection kajaa'utu jira. Collection kajaa'u kanarra gattu qattanii jechuudha. Collection kajaa'urra yeroo isin gattu qattan haala kanaan isinii fida. Yeroo inni haala kanaan isinii fidu maal gootanii gara gubbaa kanaa trash kajaa'utu jira jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti trash kajaa'utu jira. Kanaaf trash kajaa'u kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Trash kajaa'urra yeroo gattu qadhu akkuma isin agartan kana footoo naa fida jechuudha. Footoon kana duraan delete godhe haala kanaan naa fida jechuudha. Amma footoon fakkeenyaaf footoon an delete godhadha. Footoon isin asirratti agartan kuni footoo 1 2 3 4 5 naa fide jechuudha. Footoon an kana dura delete godhe. Kanaaf footoo yoo xiqqaate guyyaa 60 keessatti delete gootan asirraa argachuu dandeessan jechuudha. Aappii kana jala yoo xiqqaate ji'a 2 keessatti footoo isin jalaa bade ji'a 2 keessatti aappii kanaan deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Guyyaa 60 keessatti deeffachuu ni dandeessanii. Egaa ergaas jala seentanii booda footoo keessan haala kamiin deeffattanii jettanii yoo gaafattan footoo tokko tokkoon isaa irra gattu qattanii fakkeenyaaf haala kanaan irra gattu qattanii yeroo isin irra gattu qattan haala kanaan gara gadii kanaa gara jalaa kanaa maal isiniin ja'a restore kajaa'utu jira jechuudha. Restore kajaa'utu jira. Restore kajaa'u kanarra haala kanaa yeroo gattu qattan egaa footoo teessan isiniif deebisaa jechuudha. Restore isinii godha. Akkam jee isin gaafata allow photo to move this photo out of trash jee isin gaafata. Kanaaf allow jettanii hayyamtaniif jechuudha. Yeroo isin allow jettanii hayyamtaniif haala kanaan footoo keessan isiniif deebisaa jechuudha. Amma footoo san deebisee jira. Kanaaf footoo gaalarii keenya keessa dheenee footoo kana akka deebi'ee godhuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan footoo keessan deeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Footoo ji'a 2 keessatti delete isin jalaa ta'e yoo jiraate. Kanaaf malli inni jalqabaa kan ittiin footoo keenya deeffannu mala kana fakkaata jechuudha. Amma gara mala lammaffaatti isin dabarsa. Malli inni lammaffaa kan ittiin footoo keenya deeffannu karaadhuma silkii keenyaatiin jechuudha. Karaadhuma silkii keenya lamaaltu jira. Recycle biniitu jira jechuudha. Iddoo footoon delete keessa turuutu jira. Kanaaf achi keessa deemnee footoo keenya deeffachuu ni dandeenya jechuudha. Footoon keenya silkii keenya keessa delete yeroo ta'u iddoo keessatti kuufamuutu jira guyyaa 30 jechuudha. Fakkeenyaaf silkii kiyyarraa gara gaaleriitiin deema. Haala kanaan gara gaalerii yeroon deemu gaaleriirraan gattu qadha jechuudha. Gaaleriirra yeroon gattu qadhu gaaleriin haala kanaan naaf bana jechuudha. Okay, haala kanaa yeroo naaf banu baay'ee footoo reefuu deebisan tana fakkaatti. Footoo reefuun tana aappii Google Footootiin deebisan tana fakkaatti. Kanaaf gaalerii kana keessaa garam deemna gara gubbaa kana akkuma isin argitan kana trash kajaa'utu jira. Trash kajaa'utu jira. Trash kajaa'u kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Trash kajaa'urra yeroo naan gattu qadhu haala kanaan footoo isin kana dura delete gootan isiniif ol baasa yookaan immoo isiniif tarreessa jechuudha. Footoo guyyaa 30 keessatti delete gootan yoo jiraate trash kajaa'u kana keessaa isiniif tarreessa as jala keessa seentanii footoo keessan deeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf footoon deebisuu barbaade maaliin godhaa irraan gattu qadhaa.
Trash ka jiru kana jala photos ta'uu danda'a, videos ta'uu danda'a, waanuma barbaadan daataa gosa barbaadanii deeffachuu ni dandeessan jechuudha guyyaa 30 keessatti. Kanaaf irraan gattu qadda jechuudha waan hin deebisuu barbaadesanii. Haala kanaan yeroo irra gattu qaddu gara gubbaa kana option lama naa fida. Option inni jalqaba restore ka jiru kana, option inni lammaffaa immoo delete ka jiru kana jechuudha. Kanaaf deeffachuudhaaf option isa jalqaba kan restore jiru kana irraan gattu qadda. Yeroo irra gattu qaddu haala kanaan allow gallery to move this photo out of trash naan jaa. Eeyyee ni jeetiin allow jaanii jechuudha. Yeroo nan allow ja'uun haala kanaan naaf deebisa jechuudha footoo kiyya. Kanaaf malli inni lammataa kan footoo keenya ittiin deeffannu mala recycle bin yookaan immoo traashii silkii keenya irra jiru kana jechuudha. Silkiin hundinuu waan kana ni qaba. Gaalarii keessa yeroo seentan gara gubbaatti trash kajoo ni argattanii, trash kajoo san seentanii achi keessaa footoo keenya irra gattu qattanii restore kajoo irra gattu gochuudhaan restore gootanii deeffachuu ni dandeessanii guyyaa 30 kun. Google Photoon guyyaa 60 kun ammoo guyyaa 30 footoo isin jalaa bade ittiin deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Malli kun mala lammaffaati. Egaa malli sadaffaa appiiwwan footoo ittiin deebisantu jira. Appii photo recovery app jedhamantu jira jechuudha. Kanaaf appiiwwan san fayyadamnee footoo keenya kan ittiin deeffannu ta'a jechuudha. Appiiwwan photo recovery jedhaman kana eessaa arganna jettanii yoo gaafattan Play Store irraa arganna jechuudha. Appiiwwan photo recovery ta'an keessaa tokko appii Disk Digger photo recovery jedhamutu jira. Disk Digger photo recovery kan jedhamutu jira. As keessaa baanee amma gara Play Store deemna. Gara Play Store seenuudhaan haala kanaan gara Play Store yeroo seennu maal jennee barreessina bakka sarchii kanatti Disk Digger jennee barreessina. Disk Digger jennee yeroo barreessinu haala kanaan jalqaba irratti nuuf fida jechuudha. Disk Digger kan jedhu jalqaba irratti yeroo nuuf fidu haala kanaan irra gattu qannaa yeroo irra gattu qannu haala kanaan nuuf fida jechuudha. Disk Digger photo recovery jedhee. Kanaaf optionuma isa jalqabaa ka jalqaba irratti nu dhufe kanarra gattu qannaa jechuudha. Haala kanaan irra gattu qachuudhaan appiin kun kana fakkaata. Kanaaf install jennaan jechuudha irra gattu qannee. Kanaaf haga inni install godhu ni eeyina yeroo inni install godhu banuudhaan footoo keenya ittiin deeffannaa jechuudha. Kanaaf akkuma isin agartan kana install naa godhee fixee jira jechuudha daawwattoota kiyyaa. Akkuma isin agartan kana install naa godhee fixee jira. Kanaaf maaliin godhaa open ka jirurra gattu gadheetiin appii kana banadha. Appii kana open ka jirurra gattu qachuudha yeroo banuu appiin kun kana fakkaata jechuudha. Kanaaf appii kanarra optionoota baay'eetu jira. Basic scan ka jirutu jira jechuudha. Basic scan kanarra search for lost photo ka jirutu jira. Search for lost video ka jirutu jira. Search for lost other file ka jirutu jira. Waa sadii ittiin search godhuu dandeessan jechuudha appii kanaanii. Tokkoffaa footoo keessan qabate ittiin deeffachuu dandeessanii. Lammaffaa ammoo viidiyoolee isin jalaa badeeyyuu viidiyoo yoo ta'e ittiin deeffachuun ni danda'ama jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo faayila biraa kan barreeffama ta'uu danda'a wantoota biraa faayila biraa kan isin jalaa bade ittiin deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Optiona lama qaba wanti kuni akkuma isin agartan kana appiin kun optiona lama qaba. Optionni inni jalqaba basic scan ka jiru kana jechuudha. Akkuma isin agartan jalqaba irraa basic scan ka jiru kana. Option inni lammaffaa ammoo full scan'itu jira jechuudha. Kanaaf basic scan'ii fi full scan'ii qaba jechuudha. Basic scan'iin akkuma isin argitan kana waa sadeen kana full scan'iin ammoo rootii barbaachisa jechuudha. Rootii barbaachisa. Kanaaf haala kanaan appii yookaan footoo isin jalaa bade appii kanaan deeffachuun ni danda'ama jechuudha. Mee fakkeenyaaf search for lost photo ka jiru kanarraan gattu qaddaa. Search for lost photo ka jiru kanarra yeroon gattu qaddu haala kanaan accessii na gaafata jechuudha. Kanaaf faayila kanaaf accessii allow godhuun qabaa isarra gattu gadheetiin gara settingii nu geessa. Yeroo gara settingii nu geessu haala kanaan isa kana on goonee allow jechuu ni qabna jechuudha. Kana booda if duuba as deebina. Yeroo if duuba as deebinu footoo keenya search nu godhuu eegala jechuudha. Akka kanatti allow jettaniini. Yeroo isin allow jettaniin haala kanaan footoo keenya search nuuf godha jechuudha. Ammaan tana akkuma isin agartan kana search godhaa jira. Egaa akkuma isin mul'atu kana footoon kana dura delete na jalaa ta'e hundaa'u as jalatti na deebisaa jira. Akkuma isin agartan kana footoowwan baay'ee naaf fiduu eegalee jira jechuudha. Appiin kuni kana fakkaata egaa appiin kun footoo kana dura isin delete gootan hunda isaa isiniif fida jechuudha. Haala kanaan footoo naaf fidu jira. Egaa akkuma isin agartan kana footoo kiyya hunda na deebisu jira jechuudha. Footooleen amma isin agartan kun footoonan tura silkii kiyya irraa delete godheedha. Footoo yeroo baay'ee dura silkii kiyya irraa delete taate jechuudha kan inni na deebisu jira akkuma isin agartan kana. Kanaaf appiin kun appii baay'ee ajaa'ibaati jechuudha. Haala agartan kanaan footoo kiyya na deebisu jira. Tabneeloota kiyya kanneen jalqaba gaafan dura YouTube eegalu haqefaa ammaan tana na deebisu jira jechuudha akkuma isin agartanii. Akkuma agartan kanatti footoon takkallee appii kana jalaa hin hafne jechuudha. Footoon xiyyatanii nan delete godhe takkallee appii kana jalaa na dura hin hafne. Footoo hundayyuu haala kanaan na deebisee jira jechuudha. Haala kanaan na deebisaa jira. Ammallee deebisee hin finne egaa akkuma isin agartanitti ammallee search godhaatuma jira jechuudha barbaadaa jira.
Kanaaf haga ammaatti footoo 87 search godhee jira. Ammallee ittuma fufaa jira egaa daawwattoota kiyya akkuma isin agartan kana footoowwan ammallee footoowwan naaf fidaa jirutu jira. Fakkeenyaaf footoowwan kana ilaaluu ni dandeessanii. Footoon kun footoo yeroo baay'ee ture jechuudha. Kanaaf gaa amma iskaan complete nuun jedhee jira akkuma isin agartan kana iskaanii nu godhee fixee jira. Footoo keessan akka barbaaddanitti isinii deebisee jira jechuudha. Footoo isin delete godhan hundaa'u appiin kun isinii deebisee jira. Haala kanaan footoo keessan appii kanaan deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Appii disk diigar jedhamu kanaan footoo keessan kan isin jalaa badee haala kanaan deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf footoo barbaaddan deebisuu yoo barbaaddan irruma gattuu qattan jechuudha akkuma isin agartan kana. Okay, footoo barbaaddan haala kanaan raayitii itti godhuudhaan maal jettaniini san booda recover kajawutu jira jala kana jechuudha akkuma isin agartan kana jala kana recover kajawutu jira. Kanaaf recover kajawu kana argattu qattanii how would you like to recover the files jaa save the files to a custom location jettaniini silkiirra save godhachuu dandeessanii gara faayila adda addaatti upload godhuu dandeessan jechuudha. Sadeen keessaa tokkorra godhattanii haala kanaan save godhachuu ni dandeessanii jechuudha footoo keessan. Fooldara barbaaddan akka isin filattan isin gaafachaa jira. Kanaaf fooldara as keessaa fooldara barbaaddan irra godhachuudhaan footoo keessan as jalatti deeffachuu ni dandeessan jechuudha akkuma isin agartan kana. Fakkeenyaaf kaameraa irraan tuqadhaa. Kanaaf kaameraa irratti tuqachuudhaan use this folder yeroo jedhuun haala kanaan deeffachuu ni danda'a jechuudha. Na deebisee jira jechuudha akkuma isin agartan kana. Kanaaf gaa isinis appii kana fayyadamtanii haala kanaan footoo keessan kan yeroo barbaaddan delete gootan haala kanaan appii kana fayyadamtanii deeffachuu ni dandeessanii isin jaa. Malli kun mala isa sadaffaati jechuudha. Malli inni afraffaa appii tokkotu jira jechuudha. Appiin kun footoo keessan delete yeroo isin gootan footoo keessan register isin godha. Kan isin delete gootan hundaa'u register gochuudhaan qaba jechuudha. If biratti qaba. Kanaaf yeroo barbaaddanitti appii isin keessa deemtanii footoo delete gootan deeffachuu ni dandeessan jechuudha appii kana. Appiin kun maqaan isaa Dumpster jedhama. Gara Play Store deemuudhaan appii kanaan ni buufanna jechuudha. Akkuma isin agartan gara Play Store seeneetiin jira. Iddoo searchii kanatti maal jennee barreessinaa? Dumpster jennee barreessina jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti Dumpster app kaja kanarraan gattuu qabda. Haala kanaan Dumpster app kaja kanarra yeroo gattuu qabdu appii gara jalqabaatti naa dhufu kana jechuudha. Isuma jalqabarra naa dhufu kana. Kanaaf isa kanarra haala kanaan gadiin tuqadha. Dumpster photo or video recovery jaa jechuudha akkuma isin agartan kana. Kanaaf appiin kun appii footoo nuti delete goonu hundaa'u if biratti qabuudhaan booda yoo deebisuu barbaanne yeroo barbaadanitti footoo as keessa deeffachuu ni dandeessan appii kana keessa dhuftanii jechuudha. Kanaaf akka kompiitara irraa recycle biniitti nu fayyada jechuudha wanni kun. Kompiitara irraa recycle biniin waan nuti hayne hundaa'u if keessa qaba. Asirraayis ammoo silkiirraayis appiin Dumpster kun akkasitti if keessa qaba jechuudha waan nuti hayne. Yeroo barbaannetti achi keessa deemnee delete godhuu ni dandeenya waan delete goonu. Yoo barbaanne ammoo achuma keessa deeffannee restore goonee deeffachuu ni dandeenya jechuudha appii kana keessaa. Appii kana haala kanaan akka isin agartan kanatti install goona. Haga inni install ta'uuf ni eegganna jechuudha. Kanaaf akka isin agartan kanatti appiin kun install godhee fixee jira. Kanaaf open jennee irra gattuu qabna jechuudha. Open jennee yeroo irra gattuu qabnu haala kanaan nuuf bana jechuudha appiin Dumpster jedhamu kuni. Haga inni nuuf banu ni eegganna. Akka isin agartan kanatti nuuf banaa jira jechuudha. Kanaaf appiin kun yeroo banu haala kana fakkaata. Akka isin agartan kana fakkaata. Halluu kaja kanarra gattuu qattaniiti hayyamtaniif jechuudha waan inni isin gaafate. Yeroo isin hayyamtaniif akka isin accessiif kannitaniif isin gaafata. Setting keessa dhuftanii haala kanaan accessii kannitanii fi yeroo isin accessii kannitaniif egaa kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata. Kanaaf recycle biniitu jira jala kana akka isin agartanii deep scan kajabutu jira settingtu jira jechuudha. Kanaaf footoo yookaan immoo footoo isin delete gootan appiin kun if keessatti qabata jechuudha. Yeroo isin delete gootan appiin kun ni qabata. Yeroo barbaadanitti dhuftanii appii kana keessaa footoo delete gootan tokko deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Gara fuulduraatiif isin fayyada jechuudha inni kun. Gara fuulduraa footoo delete godhaniif appiin kun isin fayyada waan ta'eef Play Store irraa appii kana gabbuufattaniiti silkii keessan irratti qabachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan footoo isin jalaa bade karaalee salphaa afraniin isinitti hime kanaan deeffachuu ni dandeessaniin isiniin ja'a. Footoon keessa yeroo delete isin jalaa ta'e osoo hin turre osoo baay'een turre deebitanii yoo deeffachuu barbaadan osoo yeroo baay'een turre yoo deebitanii deeffattan baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo baay'ee yoo ture carraan inni deebi'uudhaaf qabu hagasuma akka xiqqaachaa deema waan ta'eef yeroo baay'ee osoo hin turre deeffachuu qabdan isiniin ja'a. Kanaaf barumsi irraa kana fakkaata jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun footoo keessanii fi faayila keessan kan isin jalaa bade deeffachuudhaaf isin gargaara jeetii yaada. Haala kanaan yoo kan isin fayyadu taate yookaan immoo kan isin gargaaru yoo taate laayikii fi koomentii godhuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Akkasumatti ammas chaanala kanaaf haaraa yoo taatan chaanala kana subscribe godhuu hin dagatinaadha.
waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo biraatti wal agarraa. Ciao.